Isuma sinjela kufati wangu dara wangari wangu dara wabarani kufati Thomas eti sanal mega kuf halkuma tokko kuf sana bodo ifate amati qabeedati maanni wala rasu jalqabne maallati malagillig diga fasi dhageeffatan mimi baay'ee mabaayista baay'ee haala qabee jechuun baayisin ka baayisin na gosta jedhee nufe beesibo maal jettee computer isa na qaban la rakkoon kee kana anamma qodaa malamani dool jijjiire malee lamaan isaanii qullaadha Malle che argattavi? Quando già ragazzi ngavano Mastina ijjetta Mastina jolisi Mastina dhaabbat Maal ala ke somata kanju mal barbad Haadho komata mal barbad namni miidhames namni jabees namni buruqes hinjiru ala keessatti hinjiru ala keessatti akkasin jettanii hinjiru amma burquttee daati amma burquttee daati duuqabdi ana jecha maa cala gatti kana wali yaadu kana gifti ko ale nyuf jere komishinis gara natamani anu beeka Otto gofta ko stimal Maaf jennaan as keessa gadi littu gadi qiyaasi gadi Mali isa litun ko anafu amma stinno ture nallita amma stinno ture nalli kun kana nallita amma mal barbade ko tunurabe Marrakkatti maal taate hedha makasiraatti gifti maali maali battee dhufte maal taate dhufte Yosi gaafachisin an gifti miti Omamiti ananna gaafachiisu waan mucaaf de gaafanna haadho ko maal taate isa miti haadha seeraa miti maqaaf as maqaaf miti ati maqaaf haadha seeraa miti maayinire maalittiin eebbifame ittiin baradhe maalittiin baradhe mana murtiitti bee dabaree naan kennitu yaa abbaasi dabaree akka haasoitu miti akka mana kana keessatti ollixxu yoom dabareen siif kenna ba'ure naajjeesi ati naajjeesi maal rakkatte maal taate bineensi nyaachifta ati eenyuun taateef maal taate dhufti waan qabannaati baasi lama maal taate haadhoo ko ati tasgabaa maal taate natti maal dhume ko tasgabaa haadha seeraa fakkaatu wanti kee waan tokko manni kun kan keenya ammas asuma manni kan waaqayyoodha manni kan keenya hin jedhu maalitti kaffalloo waaqayyo natu kaffala kakkataa namarraa liqeeffanne dhugaa kan waaqayyo miti isi kan waaqayyo miti namarraa liqeeffanne natti madhu maanooti natti madhu aanoo sumatti ni madha isaaniin maallaqa keenyaan kireeffanne ittiin jiraachaa jirra ati faasilame natti mijettee munaagaan turreessitti nima jedheen dhufe miti kun kanan jedhame sangaan manatti qallabamaa jiru kummee utuu gadi ba'ee gurguramee qaala'insa gabaa fuuni kana Ela isinitti Hiddoo mudaa uummataa dhoofte Amay luumarinya Claro Amay luumari Asaasi dubbise wajjin hin barbaadu Kunilleen walumatti qabeeti Ela ayyeese ragaa agarsiifadhu jalqaba Amma uumame goloon gole ati dhuguma waalamteerta si amma jettee garuu afaan maaliiti takka inni lammataamoo maal jechuu akka ta'e ila hiiktee yoo lafa naan kaayin ammaan kana biifilata gadi garagalii gifti naan jalmee jettoo taara barbaade hiiktee natti muu baatte qiletti si kuusaa nagaadha baay'ee kun beekumsa nagaadha baay'ee beekumsa maa mucaara katatee mana kana dhuftee jiru hojii keenya gaazexeessummaa keenya gaafa nu biyyatti naanna'u maaltu ta'e kan nuyi fudhannudha kun maal jechuudha ala gifti dabalatee arrabsite lakki sababa intala kanaatiin sababa salphoo soqolatte intala kanaatiin barsiisii taanaan si barsiisii na arrabsite walitti na dabalte nu barsiisiidha gadi na qiccee isin ijoo barsiisudha ana ajjeesaa atu ani kan jedhu gifti natti madhu gadi qicamtee man dadhabduu ati gadi qicamtee man dadhabduu amma faayoma waa'ee lubbuu qo'asoone maal ta'a gadi qici hila gasi haa Duutee qici kaane. waa'ee lubbuu keetii maaltu na galcheedhaaf gadi garagalii maali seera kana maali seera Duutee kaane. salphoo soqolatte kana narraa bas Maayite, abbaa isii Wayyo. nagaasanii walitti na buuste Wayyo. abbaa isii wajjin walitti na buuste narraa gadi baasa Baay'ee. ani mirga lubbuun Amma. jiraachuu dhabee oole mirga lubbuun jiraachuu beektaa keeyyatti beektu Maaltu na dhibe? isheenillee beekam maa kudha lama keessaa kufee mirga lubbuun jiraachuu beeka ati mirga lubbuun jiraachuu kana dhowwaa jirtaa maali ati maali ifti uumata qamutu tasgabboofte maal taati maali Manurraa bahe. maalidhaati oyisti dhugo tasgabbaa takka
Amma ni lubbuun jiraachuu mirga lubbuun jiraachuu na dhowwaa jirta mati maqaaf haadha seeraadhaati maanni haalatu si jiraachisa tasgabbaay na ficcisiisi na fixame haadha seeraa keenya maal arrabsiisa? Ayni mani lisan akkuma abbaa godha si abbaa ko Follow God. Amma ni ntaa godha mati isaa waan addaadha mee godhatti mee Ani siya mee qallaaqe laqe. Ani reef tokko Lamatti sadi. amma maaltu maal ta'uu qabaa nuun danqi maali sitti mee maani giftii abbaan koo duruu jagnaa ila kun anaan immoo kufeena argate immoo nan dhiisola ila akkasumaan na kutala abbaan koo waa'ee qormaata biyyoolessaa sitti ni as dhufee atillee jirtu sinitti nimni an dhufee maal sii godhu dhufee ani bakka asumatti na awwaala asumatti bakka iddoo awwaalcha golleen fageessina ka ormaa una awwaallaa kan keenya immoo gadi fageessinee awwaaluu dadhabnaa Ison jedhee garummoo gaarummaan isa asitti siin awwaalu ofirraa achi fageessine ka jiraan kee akkasitti nu guggube reeffi kee immoo maal akka nu godhu yaaduudha. Waan tokkosti nagaame. Sila akka san boossu gaafa. Waan tokkosti nagaame. maal jedhee Yoo barbaaddichi fagaattee ansi jira. Ufeensi barsiisa taphachiisa. Waan tokko mukooftu. Anaa jirumoo yoo barbaadanii biyya eessatti si awwaalan. Qabri moo wajjin. Ansi bira taa'een ila. Immu kooftu la si taphachiisaa si kolfalchiisaa sikirkidaa laala Galaasa. Antu yaa doktor Galoo. Qodaa wal fakkaatu wal bira dhaabu. simbirroo Qodaa wal fakkaatu wal bira fannis. ati qabee afaan Allume Amma dhaab atis dhaabe atis afaan kee qadaadda. jiraaf Amma kabajaan nurraa baatamoo lafarraan Manni gookee qabaa qabanneeti lafarratti si gangalchaa si harkisnee gadi si Manni baasa. Waaqayyoodha. Kireeffanneeti kan waaqayyoo miti kunillee ila maallaqa keenyaan namarraa liqeeffanne waaqaarraa miti. Rabbi Eessa waan unat? kireeffanne waan ta'eef. Sii galaasa. Atumti mataan kee kun akka olaantummaa seeraa mana kana keessatti hin kabajamin godhaa jirta. Kanaafuu burtoo kan atis isisin argattani. Dhageessee Fudhattu. maali ati olaantummaa seeraa olaantummaa seeraa oolumaaf gadi buusaa taa seeraa maali ati qoyti seerri maaltu nama gaafachiisu ati waan adeemsichaa jirtu waan seeraan nama gaafachisne jiraa itime maaltu nama hin gaafachiisne jedhanii gaafatuunu nama gaafachiisa. arraa bukaatoon qaba Mbeettan. Ani nan jedhu abbaa makiisan utuu argadhe utuu interview godhe utuu haasofsiise utuu gurra uummataatiif baay'een dinqisiifadha abbaa kee. Abbaan kee nama dhuguma itti silayyuu abbaan koo jagnamoo waa itti isan dinqisiifadha. dura faddaalaa dhufu waan akkasii gaafa baafa baananii faddaalaa gaafatu Gurguraa fi nama akkas akkasiin barbaada ka gurguraa miti bar waa'ee namaati kaasaa jiru waa'ee qodaa miti. gaafachuudhumayyuu beekumsa namarraa fudhachuudhaaf iyyuu isaa miti meena dhaggeeffadha ati mee ati kanan jedhu achi an du'ee namni tokko du'ee namni dhibba tokko du'e jettee gabaasuuf egaa odeessuuf lafa Fifi qaba. kunoo jedhee masilee kunoo ani soraa Gurra uummataatiin nuyi. Ija uummataatiin gurra Iti kaya uummataatiin. jamu boy. Gurra uummataa. Amma intala reetti tan nurraa gadi Itu baasta dua, sarbatin jamu jisa dua. Itu mau dua guni, sarba isa jisa jamu. Giftiin baatu. dhageessii waan madhamu abbaa kee nurraa qajeeltee baata. Nurraa gadi baatu. Akka Geesse. darbaan baa. Agee fadhaan tokko ana wajjin mana kana jiraatte komishinii faddaaruma jecha na wajjin komishinii Ilaa sharfee tokko ittiin dabalu mana kana raaya mana ana kana. wajjin jiraatti mana kana. Biddeena nyaattu mee cabduu ishee nyaadhu man cabduu ishee hammati kaastu cabduu Afuraan ishee. jiraatti. Gadaa kana. Ani yoo baay'ate mee Si gifti. Gifti. dhiisii meeti takka. Maali gifti maali tasgabbaa'e takka takka mana dhaggeef takka. Waama baay'een ani waggaa 100 naasa oola maala beektaa. Lameen tokko mi atum mi tasgabbaa'e mi. Funyani al tokko atis mi tasgabbaa'e si tokkitti. Maali lubbuu dhabeen oolee lubbuun itti dhabee oolee kanatti. Lamee gifti. Turi mee turi. Tasgabbaa'e. Ilamee gifti. Yooma baay'ate amma naafachu yooma baay'ate. Amma waama xinnoo waama si nyaattan nyaadhee jiraadha malee waama si miidhu qaba amma. Yooma baay'ate jiran dammoo abbaan koo raffatutti. Tasgabbaa'e meeti ati si tokko mi. Callisi meeti na. Maali? Gifti maali ammati mee. Nama watta turte haadha seeraa ofiin jetta maqaan kee haadha seeraadha waan akkasiidha. Maali ammati yooma baay'ate ammanni hamma abbaan koo raanfatutti garuma baay'ee miti. Waggaama sadan tokkoon ta'a simbira amma abbaan koo raanfatutti Sadi. Lakkisamoo Waggaa sadii jiraatta. sadi immoo maal fayyaddiidhaam sadi maal Oi, kira- 20 mun jiraattu. Dabalu? Entu si dhokkaa 20 mun jiraattu. Kiraamanicha eenyu kafala? Kudhan si wajjin. Eenyu nuun eenyutu hirmaata? Kudhan godhaafi.
Gogol me. Gogol sa atu jabete kuno to. Ngaalee galee. Ingudibna. Akka kun Gara laafichaa. intala kana nurraa gadi baasa. Ilaamee gifti. Anillee gaafa ani baradhee fixuu haadha seeraatuun barbaadama. Akkuma kee haadha seeraatuun barbaada. Haadha seeraatuun barbaada. Haadha seeraatuun barbaada. Laalla. Bai duubas. Fedhii akkasii qabaannaan Bahuu qabdi mana kana keessa man jiraan gonkuuma hin ta'u. ilaalla. Wanta akkas hin jiru. Itti ma bubbullee laalla. Wanta akkas hin jiru gonkuuma hin ta'u. Miirri isii miira akkasii Ani taanaan kiraa mana kana namni naan Maalidhaati? seente Anis arfaffaa. akka keessa ta'uu nan barbaada aman. Gaazexeessaas ta'uu nan barbaada. Garuu Yoo kan biraa dhufees ta'uu nan barbaada. Ati maal si godha? Yoo barumsi maal si godha? Dhiisi barumsi maal si godha? Kottooti faddaalmaa arjuna jedhu. Guyyaatti komishinii 5,000 Ta'uu nan barbaada aman. 5,000 egaa dabarsi. oolwaallee akkasiin barbaannu. Barbaadu ta'u wallee kis kun. Maal kan biraa Maatii ishee galuu qabdi. Ani maal kan biraa maal? Gajjeesina. Gari. Gadhiisaa jedhe. Gadhiisaa. Adaraa seena. Galakkisaa. Galakkisaa jedhe. Galakkisaa. Kottu. Meere. Profeesar Azirtuu maali? Maalan balleessa? Ilaasii galaa. Ani nama qobummaa damma caalaatti mi'aawudha. Ati qoftoon kun saabii kan eessaa baay'ee. Adoftu maalaa arrabsoo jalqabdanii? Achii kwaan kumsa baay'eetti baasanii naan fiigee dhufe. Jibbeen dhufe. Anis qobummaa barbaadeen fiigee dhufe sin bira. Asin immoo as teessanii nama rabsiin kaa. Kabaja waliitu eegne gaarii. Kunuunsa maaliin moositti baay'isanii. Maal jedhee maal isaa utuun sitti meessi baay'ee masi dinqa. Kana nyaadhu sana nyaadhu naan jenna naan fiigee madiisee. Sinima bira naa wayya jedheen sinima naa wayya jedheen dhufe. Ilahama Profeesar isaati oduu keessan dheeressuu oduu irra baay'isuun barbaadu amma maalan ta'e dhufeesitan qormaata biyyoolessaa nan kufee abbaan kuma naan haareen maaluma naan jettu maaluma na gorsitu jedhee man fiigee dhufee noo. Nan kufee. Dhugaan sin jedhaanii jechuudha. Kufaatii waan guddaadha. Kufaatii irraa waan guddaa baru. Jaarraa meeqa dabarsee dhufe? Intala Alberteen. Intala Toomaas Diiseen argina. Takka tolaan Toomaas nan kufee hin jedheen nan kufee. Kufaadha. Nan kufee. Isuman siin jedha. Kufaatii waan guddaadha. Waan gaarii waan guddaarraa waa baranidha. Kufaatii. Toomaas Diiseen almeeqa kufe? Harkuma tokko kufe. Sana booda'u ifa ta'e. Baay'een isaanii meeqa kufan sitti fakkaatu? Dhibbaa ol kufan. Anam yoo xinnaa ta'e dhibbaa afurii waliin kufe. Maal rakkutanii isinii? Kan kun nageenyemsi maal marraa kan kufee iyyuu nageenye. Warra kaanitti fakkaatu malee beekumsumarraa beekumsa irratti kufna. Kutaa 12 gadi kufee man. Kutaa 12 nasi gadi kufee. Hin kaama kana tikeetti kufte lee hin kaama garuu akkuma ta'etti hin kaama. Kolleen fakkaatu dhiisa. Dhiisaan fakkaatu. Gaafa. Maal eessan naqaree ammani? Amma abbaan koo manaan aaree kuno. Yooni si ajjeese malee jennaan nan fiigee mana keessan dhufeen baqadde. Ilaamee gaa isa kana ammame ammati qabeedha. Qabeedhaati. Maalni wal arrabsuu jalqabnee? Maallaati immoo liqilliqde gaafa si dhageeffatan baay'ee ma baay'istan baay'ee. Haala qabee jechuun. Baay'isin kaa baay'isin. Na gorsa jedhee dhufee. Beesti boo maal jettee? Kompiitaraati. Isa naa qabadhu. Isa naa qabadhu. Rakkoon kee kana. Anammaa qodaama lamani dool jijjiire malee lamaan isaanii qullaadha. Maaliif? Qabeen qoreessite. Sittin argamu wayyaa fadheen jira. Maallaa namichi kuni maallaa irra bikee baay'ee madheerata baay'ee. Gabaabsadhu xinnoo isa. Jalqabaan isa arraba koo beekta arraba koo miti. Maan jettu naqa qabda. Lamaan isaanii qullaadha. Gaafa qabeetama itti naqan malee ofiin ofitti naqu. Kompiitarris akkasuma. Kompiitarris ofiin faayila
ofitti hin fe'u itti fe'u namatti fe'u barbaachisa jechuudha. La balleessaan asitti warra sitti fe'edha. Isa jedha isa. Warra sitti naqeedha balleessaan maaliif anamma akkasumatti gaafa ilaalu collee wayii fakkaata ummati. Sammuun kee kuni collee wayii natti fakkaata. Waan sitti kennan waan qabatu natti fakkaata. Garuu gadhees gaaris yoo itti naqan unuma qabata. Kana ishee mana naqee adiis ishee nama vaayirasii meeqatti galeera ishee qulqulleessuun iyyuu ganaa waggaa meeqa fudhata. Kan kee kana garuu yoo hojjetanii waama gaarii ta'a. Waama gaarii. Anamma lafa gaariin si keessatti argaa jiran si. Dhugaamoo? Sammuun kee lafa gaariidha. Lafa gaarii. Warratti facaasan kan qabatu. Kanaafi badiin kan kee miniin sodaachuun qabdu jechuudha abbaa kee si galee. Amma na jajjabeessuun keessan mee Profeesariin baay'ee magaariidha baay'ee. Amma waa'ee amma abbaa koo na ajjeesaadha malee anaan ol nabbutanii xixinnoo mashi akkuma keettan ilaala amma jecha keessan kan. Abbaa koo maannaa wayyaa abbaa makudha dubbiin bakka abbaa makuu dubbii balleessaa jira maalan godhan. Ani naarreem abbaa makootu sanni akkas maraatutu aariitti nagashe malee naan. Waama tokko natti nagaamne kufuun koo. Waa'ee abbaa keedha. Waa'ee abbaa koo malee. Aneela mul'ata koorraas beekumsa koorraas abjuu koorraas kennees qoode. Waa'ee abbaa keetii ana gaafachuu qabda. Waa'ee abbaa kee kan gaafachuu qabdu haadha keeti. Haadha kee gaafachuu qabda waa'ee abbaa kee. Maallaa sinii maalan baay'istaa mati gaafa gurra siilaa sana hin baay'e maa inni haadha koo maaltu fides keessa. Haadha koo beektaa haadha koo. Haadha kee gaafadhu jedha gurran si kenne hin baay'in gurra argattee miti nama si dhaga'u. Hundumtuu si dhasee ni baqatanii gurra argatte egaa. Banaadha. Maal jirsi na rabsa anuutu si arrabsu kun hin danda'amu. Baay'ee haasofta garuu gurra argattee jedha taa'e. Sin na gorsi jedhee dhufu koo mun baay'ise. Gaarii dubbatta. Beennam. Baay'een haadha koo jechama sabbata hiika argineerra waa'ee. Beennaa. Ilaale madaalummaa goota kutadee ofitti harkisaara. Eenyu ofii deemu jaalladha. Maal taatanii isin gaafa namni gurra kennuuf mee seenaa jireenya kun dubbadhaa jedhama namichi immoo. Dhaggeeffadhu. Ela amala kee tolfadhu. Abbaa keetti si araarsa. Abbaa kee wajjin araaramtee dhaqi amala abbaa koo toshi dura. Rakkoon qabu isa baraan giiftiidha. Ija seeraatiin wal ilaalla waan ta'eef abbaa kee wajjin. Wal kabajnaa waan ta'eef abbaa kee beekaa waan ta'eef abbaa kee wajjin si araarsa. Kan si fayyadu immoo isa sirriis akkas gaafa ta'u. Abbaa koo amma ija diinaan ilaala malee ija seeraa tokko agarsiistee sin dhaga'u. Sin dhaga'u. Sin dhaga'u malee anaan na dhaga'u. Tuu abbaan koo yoon si dhagee si hoommanni si dhagee abbaan koo. Haadha seeraatiin. Isaaf hin rakkatin. Atis morma kee harka keetti baattee. Hin rakkatin isa. Amma kan wajjin deemneeti. Wajjin si araarsa anumatu siin jedhu. Yoo inni si dide yoo inni lakkin barbaadu jedhe si fudhee dhufa. Ela dhagaa dhiigni koo harka isheerra jira la harka isheerra jira dhiigni rakkatin. harka keerra jira nan deema. Wandandaa achuma. Wandandaa achuma maan mee. Hai waadaa sagalee yoo inni dide Sooki. galo Yoo inni dide si fidee dhufa. jetteere Wayyoo haaloo ko. nan deema Deemu. Sokkaarta. na sokkaare Deemen gaari. Moolo. Rabba sin deebise. Asin deebise. Seexana bada waati. Waan si duro wofi. Atis tokkuma. Atis tokkuma ishee wal. Ishee tokkuma. Tokkuma tu ishee. Sistem ta'e sinma. Sinne kuri Kanaafi. Sistemeera. Geefti. Maal waanuman taane haasoitiin. Ingeesteerte. Araaramtee maallaan rakkoon qabu waan aareefiniitti dubbadhee malee waan biraa isitti hin Abbaadha. waan biraan jenneenii jedhe. Isuma yoo abbaadha. Abbaan koo namatti wanni jedhu. Abbaadha. Abbaan ofii abbaama yeroo hunda. Abbaadha. Garaan jabaatu ofumaan suudhaati. Nakkina qabdi. Waan miin deegate. Naajjees. Wayyoo. Maali kun? Maaltu nutti dhufe kan? Hirriftee mas. Maaluma nurra gaa'e kan? Maal nurraa mas? Nutti ergamtee.